Nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Ani nagaa kooti Waaqayyo na galatu guyyaa har'aa kana wanta isin fayyada jedhe tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan na hordoftuubiin sabiskiraayib godhaa. Yaada qabdan illee koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatina. Laayikii illee akkasuma tuquu hin dagatina jechuudha. Viidiyoo asirratti hojjedhu illee keessa seentanii hordofuu ni dandeessu. Viidiyoo tan yeroo baay'ee hojjedhu rakkoo yuutuubii wajjin wal qabatan karaa ittiin furuu dandeenyu yuutuubii baay'ee hojjedheen jira. Viidiyoo baay'ee hojjedheen jira. Achi jala seentanii ilaallachuu dandeessu jechuudha wanta rakkoo isinitti ta'u. Kanarraa kan hafee yoo rakkoo ulfaataa qabaattan karaa iimeelii yookaas karaa waatsaappii, karaa telegiraamii, karaa barbaadan na quunnamuu dandeessu jechuudha. Karaa barbaadan na quunnamuu dandeessu. Yaada qabdan illee naaf laachuu dandeessu. Egaa guyyaa har'aa barumsan isiniif qabadhee dhufe barumsa baay'ee barbaachisaa tokkodha. Innis yeroo ammaa kana addunyaan kun wantoota baay'eedhaan fiigaa jira. Keessattuu teekinooloojiidhaan baay'ee saffisaan adeemaa jira jechuudha. Jeneraalii akka addunyaatti gaafa teenyee tilmaamnu addunyaan kun yeroo ammaa kana maalirra jira yoo jenne nus sammuu keenya, hojii keenya, haala keenya hundumaa ooppenii gochuun nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni kun gaafa dhufan hundumtuu gaarummaadhaaf dhufu jechuu hin dandeenyu. Egaa wantoota dhufan kana hunda isaanii adda baafnee hubachuun nurra jiraata, beekuun nurra jiraata. Keessattuu viidiyoowwan adda addaa gaafa hojjetaman eessaa dhufan, akkamitti hojjetaman jennee ilaaluurra qorachuun, hubachuun, barachuun barbaachisaa waan ta'eef kana qabadhee isiniif dhufe. Jalqaba irratti AI wanti jedhamu maalidha? Yeroo baay'ee yuutuubii irratti yoo ilaaltanii AI yuutuubii kan karaa ittiin hojjetamaa jiran namoota baay'eetu gaaffii akkasiillee na gaafate waan ta'eef inni suni artificial intelligence fayyadamuudhaan yuutuubii hojjetaman. Artificial intelligence jechuun fakkeenyaaf wanta barbaanne tokko barreessinee kiroomii keenyarra deemnee fakkeenyaaf kiroomii keenyarra deemnee waan barbaanne tokko barreessinee gaafachuu ni dandeenya. Waan barbaanne jechuudha. Waan barbaanne barreessinee gaafachuu ni dandeenya. Daataa baneen isinitti agarsiisa. Daataa koo banee isinitti agarsiisa. Kana kan nuuf ibsu GPTdha yookaas chat GPT jennee sarchi yoo goone fakkeenyaaf kunoo sarchi godhee isinitti agarsiisa. Asirratti waan barbaaddan jettanii barreessitanii sarchi yoo gootan isiniif himaa jechuudha. Sarchi yoo gootan isinitti hima wanta barbaaddan bal'isee isinitti hima jechuudha. Isa kanarraa al tokkoof seentu yoo kana dura maqaa keessanii yookaas seefii godhattanii jirtu yoo ta'e haala kanaa isinii baasa. Iimeelii keessanii fi paaswoordii keessan galchattanii jirtu yoo ta'e. Amma fakkeenyaaf asitti waama salphaa tokko barreessuu barbaada. Amma fakkeenyaaf what is YouTube jedheen barreessa. Fakkeenya jechuudha. Akkasuma jedheen barreessa. Egaa wanta inni naaf laatu waliin ilaalla jechuudha. Kunoo amma gabaabaa dubbii what is YouTube jedhee barreesse kunoo haala kanaatiin YouTube is a popular online video sharing in the social media platform jedhee barreeffama dheeraa naaf laatee jira jechuudha. Waa'ee YouTube haala kanaan ifa naaf godhee jira jechuudha. Inni kun maqaan isaa chat GPT jedhama. Isa kanarra galuudhaan taayitilii barbaaddan qopheeffachuu dandeessu. Description box illee as jalatti qopheeffachuu dandeessu. Waa'ee dhimma barsiiftanii sana wanta bal'inaan barreeffachuu dadhabdan yoo ta'e fakkeenyaaf waa'ee koomeedii hojjettu yookiis immoo piraankii hojjettu yoo ta'e amma fakkeenyaaf asumatti dhuftanii piraankii maali jechuu dandeessu. What is prank jedhee man barreessa sutuma jedhee jechuudha. Naaf sirreessa waan ta'eef piraankiin maali jedhee gaafa gaafadhu bakka dhimma waa'ee piraankii wajjin wal qabatu haala kanaan barreeffama naa ka'a jechuudha. Kana al tokkoof qubaan gadi qabee koppii godhachuu hin danda'a. Noormaali jala kana jirti mallattoon koppii illee jala kana jirti. Ishee al tokkoof tuqee koppii godhadhee dhaqee dhimma hojjedhee dhimma piraankii wajjin wal qabatu sana jala kaa'achuu ni danda'a. Haa ta'u viidiyootti deeffachuudhaaf yoo barbaadillee viidiyootti dhimma kana deebisuu yoo barbaadillee jechuudha. Namoonni karaa itti yuutuubii bal'inaan hojjechaa jiran ammas weebsaayitii kan biraa keessa galee sagalee itti jijjiiree hojjechuu nan danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf irra guddeessa yeroo dheeraa waan fudhatuu fi
amma fakkeenyaaf karaa ittiin viidiyootti deebifnu karaa baay'eetu jiru. Innis weebsaayitoota baay'eetu jiru. Achi keessaa weebsaayitii tokkoon fudhadhee isinitti agarsiisa. Kan jedhu kanarraa tokko maqaan isaa tuqaa jettanii sarchii yoo gootan haala kanaan isinii fiduu danda'a jechuudha. Isa kanarraa al tokkoof dhuftanii barreeffama keessan teesti gootu. Koppii godhattan jechuudha. Isa booda jenereet viidiyoo jettu. Gabaabaa dubbeetti viidiyoo isin waa'ee isaa barreessitan sana gabaabaatti jenereet godhee isinii fidaa jechuudha. Amma yeroo tokko karaa itti namoonni viidiyoo hojjetan akkaataan isaa yoo nuu galuu dide bifa kanaati. Amma fakkeenyaaf poortireetii fi laandiskaappii karaa kamiin akka fayyadamuu barbaannu na gaafata. Fakkeenyaaf yuutuubiidhaan waan ta'eef laandiskaappiin godha. Fakkeenyaaf gabaabsee gochuu waan barbaaduu fi laandiskaappii godhee maalan godha kontiiniiwwan jedhaan asii kontiiniiwwan jedha. Ammallee kontiiniiwwan jedha. Haala kanaan barbaade naa fida. Haala kanaan yeroo 3-4 irra deebi'ee sarchi naaf godhaa jira jechuudha. Yeroo 3-4 irra deebi'ee sarchi naaf godha. Fakkeenyaaf yeroo 3-4 dhimma viidiyoo, dhimma sagalee fi dhimma waa'ee firaankii sana wajjin wal qabatu maal akka ta'e naa barbaadaa jira jechuudha. Immoo sagaleetti naaf gochaa jira. Kanaaf hamma xumuraatti teenyee ennaa jechuudha. Obsaan wajjin tura. Ammallee lamaan tokko na afata. Ammallee lamaan tokko na afata jechuudha. Okay, haala kanaan hojjettu. Inni kan biraan gara kan biraa tokkotti inni geessee isinitti agarsiisa. Inni immoo karaa salphaatiin yoo barbaanne burcuqqoos namas waan barbaannetti miila goone namoota wal hammachiisuudhaan wantoota adda addaa karaa ittiin hojjechuu dandeenyu AI fayyadamnee jechuudha. Isan isinitti agarsiisa. Gara isaa deemuudhaaf amma fakkeenyaaf kana bakka kanaa balleesseen bakka kanatti barreessaa jechuudha. Bakka kanaan balleessaa. Amma fakkeenyaaf pixelverse jedhee bakka kanatti barreessaa sitti kana dura barreeffadheen jira waan ta'eef naa seena. Ammallee al tokko ofirraan seena. Amma inni sarchi godhee naa eegutti xiqqoo naaf obsa. Amma fakkeenyaaf kunoo naaf baneera. Xiqqoo daataa fayyadamaa waan jiruuf daataan kun dadhabaadha. Amma gabaabaa dubbii maal goona effekti kan jettu jala kana jirti. Effekti kan jedhu kanarraa al tokko of tunna. Effekti kana gaafa tunnu haala kanaan baay'isee nuuf fida jechuudha. Effektii baay'isee nuuf fida. As jala maa irratti hojjechuu akka barbaannu filanna. Maa waan irratti hojjechuu barbaannu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee burcuqqoo akkaataa kanaatiin fiiguudha. Yeroo baay'ee gidduu kana namoonni baay'een akkamitti hojjetama jechaa kan turtanii. Mee fakkeenyaaf isuma irratti ol deebi'een isinitti agarsiisa irratti hojjedha jechuudha. Isuma irratti hojjedheen isinitti agarsiisa. Okay. Erganii burcuqqoo sana haala kanaan fidadhee booda bakka kana al tokkootiif upload bakka jettu kanaan al tokkoof tuqa. Waan barbaadeen fuudhee isinitti agarsiisa. Suura kosa ta'u waan waama barbaadame fakkeenyaaf suura kanan fuudhee isinitti agarsiisa. Suurri sun daanii jetti. Mee akkaataa kamiitiin akka inni suura kanatti miila godhu waliin ilaalla. Amma xumuraatti obsaan eegaa ilaala. Akkaataa kamiitiin akka inni miilatti godhu. Egaa teknooloojiin babal'ataa jira. Nus yeroo itti kenninee eeguu qabna jechuudha waan hojjetamuu qabu. Fakkeenyaaf kireetiin jedha. Kireet jetti jala kana. Kireetii sana gaafan tuqu daqiiqaa muraasa gidduutti wanta inni hojjetu waliin ilaalla. Kireet. Okay, video is not okay, kana dura viidiyoo tokko hojjedhee waan hin jiruuf akka guyyaa boriitti hojjechuu hin dandeessu naan jedhe.
doolaara 10 kaffalte maleedha. Ishi haa ta'uutii akkaataa amma isiitti agarsiise kanaatiin jechuudha hojjechuu kan dandeessan as jalatti akkaataa kanaatiin hojjettu. Fakkeenyaaf bakka mallattoo piroofaayilii kana al tokkoof xuxxuu isa keessa erga galtanii booda suura barbaaddan filattu suura keessan jechuudha. Isa booda fiddanii bakka effektii jettu kana xuxxaniitu achi jala galchattu jechuudha. Ergasii kireet kan jettu jala kana jirti. Isheerraa al tokkoof gaafa xuxxan kallattiidhumaan garasitti isin dabarsa jechuudha. Ergasii daawunlood godhatanii viidiyoo keessan gara barbaaddan yuutuubii irra ta'u, tiiktookii irra ta'u waan barbaaddan irratti dabarfachuu dandeessu jechuudha. Effektiiwwan baay'eetu jiru. Akka barbaaddan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa amma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Haga ammaatti warri turtan sabiskiraayib godhaa.